كقالت نقصيبت إنه على تاو شيكتين إسلاما مسلمين نقصيزه قالت قبا ربي إشجها قلتو eegaa nyaachisuu obaasuu raamichuu raadikuu Imaana Indiyaa manni kun keenyuuti. gurra fullee gurra kee garagalullee guroobe qacanyii duratti hirriibaa na kaasee ijoollee kee sharaa akkatti dhaabbadhu hanga qabutti. Gizee roobni horroobe gizee gubbaatti gabbuu antiyyaa osoo mataa hin ta'in aadaa abbaa hiyyaa jechuudhaaf hammataa hin ta'in isaan kun na yaachisa. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما كنو إملا خيني إغلا جرا نتي طبعا دابتا جمعية إنجيو نجا إثيوبيا مسوما في ديگر سولي غلاتي أما إملا خيني إغلا جرا خرانا ميدغا تولا godina Harargee baha amma deemaa jirra amma eegalaa jirra biyya keessa fi alaa jirtan gaa dhaabbanni kun dhaabbata bakka gartee namoonni rakkoo irra jiran rakkoo adda addaa irra jiran nama yeroo ramadaanaa tanaan waan nyaatee buluun waan ittaaf xuruun qabnee jira namoota akkanaa hunda bakka isaan jiranii barbaadeeti qaama mootummaatii wajjin ta'uudhaan calalliidhaan isaanii wajjin ta'ee deeggara dhaabbatichi kuni dhaabbata kan akka nu bira dhaabbattan namoonni biyya keessa fi alaa jirtan akka nu deeggartan barbaanna rakkataa hunda gargaarra nuti hojiin teenya waa hedduu irratti hojjenna rakkataa gargaaru akkasuma roga barnootaa irratti ni dalaynaa mana barnootaa ijaaruu mana barnootaa meeshaalee barnootaa barattoota deeggaru akkasuma waan irratti hojjennu keessa ammallee hawaasa bishaan dhugan bishaan qulqulluu dhabanii rakkatan bishaan baasnaa fi akkasuma ammallee waan dalaynu keessa roga fayyaa irrattis ni hojjenna waan tola ooltummaa jedhan waan misooma hunda irra dalan jechuudha maqaan keenya akkuma duraan isin ibsinetti dhaabbata tola oolaa nagaa Itoophiyaa misoomaa fi deeggarsa waliigalaa deeggarsa hunda hammatee jechuudha akkasiiti hedduu isin galatoonfannaa nu waliin turaa nu deeggaraa nu cinaa dhaabbadhaa dhaamsa kana hundaa'u namni dhaamsa kun bira geekkaa waliif nu dabarsitanii nama hunda biraan nu geessan abdii isin irraa qabnaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. برجينا لعبته كهتي جابتي نالي برنفوتو يا نما مسلمة ربي خيسو دادو وربي سيبخ اليتيمة هدو يتما أولا في راتي سيادة نجدتي في دا الرجل كدو يتيم ما أنتوني قصاصا يميتي وان بفاهوريني مدالني ميتي خراياتي ما هي الموكاتينياتي وان دفاهم بينو برو المخنياتي يتيم 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 مصيبة جتشون خوالف رحمة وكتا يتما خنجر نفت وانكبون دانو برجينا لبت كرتي جابتي لالي برنفوت مسلمة جتشون خوالف رحمة وكتا يتما
مسلم تاجشون خوالف رحمة كتايات daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kan argamnu yeroo ammaan tana aanaa miidhagaa keessatti namoota harka qalleeyyii dadhaboo ta'aniif sagantaa iddoo kun manneen isaaniif ijaaramaniif yeroo ammaan tanaa qulfii kennanii fi keessa galchuudhaaf gaa dhaabbanni Peace Itoophiyaa yeroo ammaan tanaatis achitti argameeti gaa kan jiru sagantaan teenya yeroo ammaa qabannee dhiyaannee sagantaa addaati gaa sheekonni keenyaa fi akkasumas qaamota mootummaa irraas namoonni hedduun asitti argamaniiti gaa kan jiranii namoonni asitti gargaaramaa jiru yookaan manni isaanii kennamaa jirus asitti argamanii jiranii yeroo ammaan tana mana kunoo isaaniif tolfame kan isaaniif hojjetame yeroo ammaan tana qulfiin kennamuufiidhaaf deemti dhaabbanni Peace Itoophiyaatis yeroo ammaan tana asitti argame qulfii tana isaaniif kennuudhaaf asitti argamee jira. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aanaa miidhagaa tolaatti argamna. Godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa tolaa. Pirojektiin nuti finnee dhufne akka dhaabbata nagaa Itoophiyaa kan misoomaa fi deeggarsa waliigalaatti dhaabbanni Peace kun namoota harka qalleeyyii ta'aniif dadhaboo ta'anii fi ijoollee maatii hin qabneef manneen jireenyaa qopheesseeti kan argamnu. Amma gaa bakka qaamni mootummaadhaa waajjira hawaasummaadhaa argamutti isaaniif qulfii kennaa jirra. Ayyee galatoomaadha. Dhaabbata hedduutu aanaa kana deeggaraa ture garuu dhaabbanni kun wanni adda isa godhu harka qalleeyyii fi namoota dadhabaa ta'an namoota umriin isaanii 65 ol ta'anii fi akkasumas qaama miidhamtoota haammatee akkanatti mana kana fakkaatu manni isaanii duraan kan fakkaatu isinillee qabdan nutillee akka carraa ta'e hordofaa turre ka duraaniitii fi ka ammaa jenneeti gadhiisaa turre teelegiraamaanis mootummaafis ummataafis isa kana fakkaaturraa gamanatti jijjiirtanii har'a hawaasa keenya adeeroo kiyya dadhabaa namatee keessaa isa tokko isa kanaaf mana kana fakkaatu ijaartanii qulfii qeeballii taasisuu keessaniif jazaakumullahu khairan. Akkasumas afata seelana gurguddaa dachaa lamaa habbaa lamaa jechuun akkuma gartan kanatti waliin taasifamee jira jechuu barbaanneeti. Isa kanallee qabala adeeroo. يا ديرو ولا فين جرا يا جماعه القوده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، ها نحن اليوم في محافظة ميدغا تولا شرق هرر لتنفيذ مشروع تسليم المفاتيح وتسكين الضعفاء والأيتام بعد التهيئة والقيام بالبناء. المتبرعين بهذا المشروع فاعلي الخير وفقهم الله وأثابهم جهة المنفذة جمعية السلام إثيوبيا للتنمية والدعم المتكامل. مكان تنفيذ هذا المشروع محافظة ميدغا تولا شرق هررجة إثيوبيا، وذلك بحضور جهة حكومية معنية وكبار المسؤولين. وقد نفذ هذا المشروع 19 من رمضان عام 1443 ونبدأ على بركة الله لتسليم المفاتيح. kabajamtoota fi hordoftoota keenya biyya keessaa fi biyya alaatti argamtan nuti iddoon itti argamnu aanaa miidhagaa tolaatti argamna. Deeggarsa manneen jireenyaa taasisuudhaaf warra harka qalleeyyii fi dadhaboo ta'an ilmaan maatii hin qabneef manneen deeggaramee ijaaramee ture. Har'aan tana isaan qobsiisuudhaaf qulfii isaaniif kennuudhaaf waan keessa afatanii ta'anii wajjin qopheessineeti asitti argamna. Kan argamnu bakka qaamni hoogganaan olaanaan hawaasummaadhaan argamutti hooggantoonnii fi manguddoon biyyaatii fi
qaamni barbaachisu hunda manguddoon biyyaa argamtutti nu waliin turaadha. Waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana marsaa lammaffaa keessa jirra amma mana jalqabaa kan inni jirra. Mana marsaa lamadaatis akkuma argitan kana duraanii maal fakkaata hamma maal fakkaata poostorri nuuni dubbata waan ta'eef ani waan biraa jechuun hin barbaadu guddaa galatoomaa jechuu barbaadeeti. Kennaa qulfii abbaa manaatiif gizee kan nu jechuudha. isin galatoomfanna akka gaariitti nu qubsiiftan nu ala taa'u sheekatiin islaamaa musliimni nu qubsiise isin akka gaarii galatoomfanna nu bira dhaabbattanii akka nu jiraachiftan jenna. Egaa akkuma baleen irra dubbatan manni kun mana harka qalleeyyii uummata keenya dadhabaadhaaf ijaarame yeroo hedduu bu'aa bahii guddoo keessa baanee keessaa calallee uummata kana dadhabaa ta'uu agarree manni kun ijaaramee fi kanaafuu qaamni waan kana gaggeessee dhaabni kunis haa galatoomu jechaa waajjirri hawaasummaa kana cinaa dhaabbates haa galatoomu jechaa asumatti sagantaa teenya xumurra manni mana lammaffaati abdii sadoo jedhanii kana galatooma. Alhamdulillah wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma gaa mana sadaffaadhaati qulfii kennuutti argamna kennuurratti argamna. Mana sadaffaadhaa haa qophaa'ee warra harka qalleeyyiidhaa fi uummata dadhaboo ta'an ammallee ammas daa'imman maatii hin qabneef mana ijaaramee qophaa'ee waan isaan afatanii keessaan bulan irra rafan ni wajjin qulfii kennuutti argamna. Hooggantuu dhimma hawaasummaadhaatiif kenninaa isiidhaa kenna qulfii. galata gurguddaa rabbiin isin haa galtuu milkaa'aa addunyaa akhiraa. Suuraan kanatti manni duraan manni inni duraan gaa keessa ture kunoo kana mana kanarraa mana kanatti manni kun qophaa'ee fi manni inni duraan keessa tures kunoo manichi mul'atu kana afatti mul'atu kana sanirraa kun qophaa'eef jechuudha. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على خير خلق الله وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن الآن عند البيت الرابع على تسليم البيت الرابع على افتتاح البيت الرابع من 23 بيوت المهيئة في هذه المحافظة للضعفاء والأيتام. وهذا البيت الذي نحن أمامه بيت أيتام بيت أيتام. رقم البيت بيت الرابع الآن من 23 بيوت. هذا طبعا مشروع تسليم المفاتيح وتسكين الضعفاء والأيتام بالتهيئة بعد التهيئة والقيام بالبناء. جهة المنفذة جمعية السلام إثيوبيا للتنمية والدعم المتكامل. مكان تنفيذ هذا المشروع محافظة ميدغاتولا شرق هررجة إثيوبيا وذلك بحضور جهة حكومية معنية والمسؤولين. Obboleeyyan keenya fagoo fi dhiyoo teessanii nu hordofaa jirtan egaa sagantaan teenya akkuma itti fuftee jirti mana 23 harka qalleeyyiidhaa fi nama dadhaboo ta'anii fi ijoollee daa'imman haadhaa fi daa'imman abbaan qabneef qophaa'ee namoota dadhaboo ta'aniif mana 23 keessaa manni ammarra jirru mana afuraffaati. Manni afuraffaadhaa kuni mana yataamaati jechuudha. Mana ijoollee abbaan isaanii hin jirre yataamaati kunoo akka na duratti argamanitti ijoollee tanaaf qophaa'ee ammaan tana arraan tana qulfii isaaniif kenninee mana kana bannee akka isaan keessa jiraatan afataa fi kana isaan qopheessinee kennuudhaa fi qulfii gaa waajjira hawaasummaatiif kenninaa itti gaafatamtuu waajjira hawaasummaadha. Haalli duraan keessa turte hamma sii godhan kun maali? Haalli duraan cinqii keessa namaan qotee mana duraanii kana cinqii duraanii keessa namaan qotee illee ilmaan kanallee itti mana haafe akkasitti immoo fayyaa rabbisinii kan galatoomaa. Ilmaan sumaa guddisu jira. Ilmaan guddisu jira mata kudhan eeganneti. Mata kudhan.
Nyatamaa si guddisu jira amma haadhaa fi abbaa ijoolleen hin qabani si guddisu jira ati akka nama guddisuu tokkootti mee akkami guddisu jirta maal keessa turte haalli amma sii godhame kunoo maal fakkaata rakkoon duraan keessa turte maali hammaan tana sii godhame kun ibsinee addaan baase. Rakkoon duraan keessa ture taa'amummaadha. Egaa nyaachisuu obaasuu irraa miicuu irraa dhiquu rakkoo bal'oo walumaanuu haa keessa hootu. Haalli jireenyaa maal fakkaatame? Haalli jireenya keessanii akkaataa isiniin daa'imman haadhaaf abbaan qabne kan amma Mucaa kana ammaan dura si guddise bakka itti taa'abdanii beeyna amma manni kun hogguu sirraa ijaarame mucaa kana amma guddisuu isaarratti walli sirraa fallatanii jira moo hin jiru? Wanni irraa fallatee mutu gargaarsa nu gargaarsu maami gargaarsa guddaa. Karaan gabaabaan akkana galatoome atilleen maatii ta'e keessallee barakaa rabbi si haa kaa'u mucaa kana tajaajiltee kan abbaan hin jirre kanaan hin jirre haadha taatee fi abbaa taatee fi bakka isaanii buutee nutis akka manguddoo biyyaatti si galatoonfanna akka abboota amantiidhaa kan bakka isin jirutti illee hedduu si galatoonfanna jechuudha. Isin beeyna waan ta'eef jecha hedduu si galatoonfanna fuuldura illee si gargaara mucaa kana rabbi sirraa qubsiisu hin jenna kanuma siin jaala akka jaarsa biyyaatti. Manni sidhaa kana fakkaata jechuudha duraan. Odoo dhaabbanni kun deeggarsa kana nutti kennee mana kana isii laaf jaalu hudhatti hin naanna'in dura kana keessa jirti jechuudha. Kana keessaa dhufnee ustaazini keenya Shamus Usmaan Billishoodhaa nu dura arkee akkasitti kana keessaa fuunee mana kana fakkaatu dhaabbanni kun jaaleef jechuudha. Galatooma manni mana hundarra na rifachiise hangaan calalu keessa mana kana na bochise. Harree takka asii qabdi. Harree taaneen quraan amata meeqa ilmaan kana guddisee dhaanyetti. Qoraan itti cabsee guddisee dhaanyetti ilaalee ol seenee ilaalee bakka akkasitti kan nam tokko nan argin isii yaamee najjaara yaamee meeshaa buusee akkas ijaareef hedduu rakkatu hundarra sin rifachiise. Kanaafuu dhaabbanni kun galatoomuu jennee nutis warri waan kana lafa hundinuu galatoomuu. Imaana Indiyaa. Imaana Indiyaa manni kun keenyuuti. Eenyu isin ijaare? Eenyu isin ijaare? Kun olaal sheekha. Sheekha isin ijaarame dhaabbata tolooltummaa hajaan isin ijaarame? Ati hin barattu? Hin baradhu. Qur'aana qaraataame? Maashaallah guddadho. Duraan eessa garuu turtame? Manni keessan kami duraan? Sanii? Xiqqishaa kana mee hootu waliin dhayina hoo kana keessa turtanii amma guddaa kana galtaniimi qophiin teenya akkumatti fuftee jirti mana jahaffaadhaati kan abbootii mana kana keessa jiraatan qulfii qeebalchisuudhaa fi afataa wajjin afata isaan afatanii mana kana keessa jiraatanii wajjin isaan qeebalchisuudhaatti kan jirru qulfii qeebalchisuudhaaf itti gaafatamtuu waajjira hawaasummaadhaati qeebalchiifna. Afataa wajjin akkasuma waan hordoftaniif galatoomaa turtii gaarii. Dhaabbanni tolooltummaa nageenya Itoophiyaa fi misoomaa fi deeggarsaa kun mana kana fakkaatu isin ijaare. Mee maaltu isin dhagame jireenya akkam keessa turtanii ammaan tan eegas boodoo maaltu isin dhagame? Roobni na cinqeeti amal lama mana namaa keessa ture achi keessaa deemnaan ama tokko as keessa sharaan na dummisee na jigee dhufee dhuftanii naa jaartan. Duraan mana kam keessa turte? Goojjoo tana keessaan ture. Dachaan sharaa? Sharaa. Sharaachaan san keessa turte? Sharaa san keessaan ture. San keessaa hin asitti as garee alhamdulillaahi malee waata kanatti manta wadduun gammade wallaahi alhamdulillah. Ibsachuu? Du'aayo bakkaan deemu bakkaan taa'u oggumatti akka lafan kaa'u du'aayi isaanii. Gurra fullee gurra kee garagalullee guroobe qacanyii duratti hirriibaa na kaasee ijoollee ta'e sharaa akkatti dhaabbadhu hanga qabutti
dhaabbadde amman tana ala caqasee ganama ulaa banadhee jiidha kan hin argine amman tana akkasitti laa yaa rabbi ati itti dabaliif jireenya na darare kana keessaa na baasanii itti dabaliif jeetumaan du'aayii godhu jira. duraan kana keessa turte amma kana keessa jirti. Bismillahirrahmanirrahim. Shaanas Haji Muhammadin Jama. Dhaabbata kana wajjin taanee duraanis manneen kana abbummaadhaan fuunee ijaarree kan xumurree anaa fi Ustaaz Shamaam Usmaan Billishoo Jama. Manni kun egaa kan xumuraa kana dhaabbata kana akka biyyaatti akka manguddoo biyyaattis akka abbaa amantaa biyya tanaattis akka bakka bu'aa aanaa kanaattis dhaabbata kana irra deebinee galatoonfachuu barbaanna. Dhaabbanni kun manguddoo teenya tana fakkaattu haala kanaan nu tajaajilee haawwan kana fakkaatus mana kanaas nu ijaaree fi dadhabduu tana fakkaattus mana kana nu ijaaree fi fakkii ta'e jechuun fakkii ta'e silaa dhaabbanni biyya teenya keessa jiru hundummaanuu akkaataa masmara dhaabbanni kun piis Itoophiyaan kun deemu kana silaa deeman hedduu gaarii jechuudha akka deemu qaba. Belaash bakka hin taane hundatti waa hunda gannaqanii biraa deemu odoo hin taane akkatti waa hordofanii hojii bareedaa akkanaa dalaganii qabeenyatti illee bakka godhanii abbaa qabeenya kana baasillee sabbarsiisanii gammachiisanii bakka silaa inni dhaqu hundaa hordofanii akka jala deemanii dhaabbanni kun dhaabbata murteessaadha jechuudha. Dhaabbata kana ni eebbifna akka aanaa miidhagaadhaatti waa hedduudhaaf eebbifna keessaahuu waan kana furtuu ta'ee waan takkaa biyya teenya dhufin mana yatamaas ijaaramu mana nama dadhabaaf harka qalleeyyiidhaaf ijaaramu biyya teenya dhufeen qabu. Yoo nutummaan akka abbaa amantaadhaatti mana qorqorroo fa'aa binnee wal gargaarre malee dhaabbanni bifa tanaan deeme biyya teenya dhufne jechuudha. Saniifuu dhaabbata kana irra deebinee eebbifna. Silaa wanni nama badhaasan jiraatte ni badhaafna jechuudha. Akka manguddoo biyyaatti silaa dhaabbata kana badhaasuu feena jechuudha. Laakiin ammoo eebbumaan badhaafna. Dhaabbata kana kan Afrikaa fayyadu kan Itoophiyaa bichaa odoo hin taane kan biyya addunyaatti dabru dhaabbata fakkii ta'u akka ta'us ni eebbifna. Kanumaanii nutis kanumaanii gaa manguddoo biyyaattis fi nama biyya tana jiru hundaa'u bakka bu'ee dubbachuu barbaade galatoomaa isiniin jenna dhaabbanni kun irra deddeebinee galatoomaa isiniin jenna. Aayyoo teenyaafis kun qulfiidhaas kenninee fi seenaas kenninee fi isiidhaas bakka gammadde du'aayii godhiifi. Rabbi faayidaa rabbi haa harkachiisu. Rabbi isin haa milkeessu jenna. Haasaanarraa milkii gurguddoo rabbi haa harkachiisu. Ayyee. Akkasitti gaariidhaan rabbiin isin haa jaalatu. Akkasitti fayyaa tana nama cameeyse. Mana kama keessa turtanummaa? Kana keessa turtan. Kan keessa turtanii? Amma kana galtan? Akkasitti milkaa. Kan dhaabbanni tola oolaan nagaa Itoophiyaa haa misoomaa fi deeggarsa waliigalaa hawaasa biraan ga'u ijaaree gargaare mana san har'aan tanaa karraa xumurame qulfii isaanii kennuudhaa fi
waan isaan afatanii irra rafan wajjin isaan qeebalchisuudhaaf dhufne isaan kuni warra duraan mana kana keessa jiraachuu ture manni isaan duraan keessa jiraachuu turan mana sanirraa dhaabbanni tola oolaan mana kana ijaaree fi har'aan tara kun qulfii isaan qeebalchiisaa jira. Wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. hanga ammaa mana 20 fi lammaffaarra jirra. 23ffaarra jirra. Isa xumuraatii jechuu barbaadeeti. Mana kana dhaabbata Peace Itoophiyaa kan dhufee asitti ulamaayota keenya kanneen akka Sheekh Mahammad Billishoo, Sheekh Anasii fi waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa waliin marii gaggeessuudhaan akkasumatti isa kana qofaa miti mana harka qalleeyyiitii fi qaama miidhamaa tahan warreen barandarra bulaa turan warreen akkanumatti mana namaa na bulchaadhaan jedhanii bulaa turan kan hawaasnii fi aanaan guutuun ragaa bahuuf calalamanii bifa kana fakkaatuun mana duraanii maal fakkaataa fi manni amma dhaabbata piisiin ijaaramees maal fakkaata tokko suurarraa isni mul'ata. Inni kaan yeroo qeeballii qulfii fi afata dachaa sadii seelana guddaasaa jechuudha. Kanaafi deemuu jiru. Inni kaan ani dhugaa dubbachuudhaaf akkuma jalqabbiin keessan haalaan nama tora. Sababni isaatis aanaa kana keessa waggaa dheeraan ture. Haa ta'u immoo dhaabbata gosa gosaa wajjin hojjedheetiin beeka. Waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaarra ture jechuudha. Sababni keessan kun adda ittitee gabbu'ee hawaasa calalee kan mana barandaarra bulu kan roobaaf waan uffatu hin qabne hawaasni aanaa miidhagaa hangi tokko jimaa gurgureeti qabatamaan kan hin beeku. Miikkaa jimaarraa gurgureessan nama barandarra bulu irra kaayee biraa deema faadha. Hangas takkatti sheekkoonni keenya gabbu'anii calalanii namoota barandarra bulanii fi namoota mana sirreeffachuu hin dandeenye yookaan ijaarrachuu hin dandeenyeef bira dhaabbatanii calalanii kana godhuu isaaniitiin ani duraan dursee maqaa aanaa miidhagaatii fi maqaa ulamaayota sheekkoota keenyaan guddaan dhaabbata kana galateeffachuu barbaada. Itti aansee sheekkoota osoo hin dadhabneen jiin hifanneen jiin kun keenyaa miti osoo jaanii hunda ija tokkoon laalanii hunda aantummaan itti dhaga'ame hunda sodaa rabbiitiin ilaalanii bifa kanaan calalanii irra nu oofanii nu garsiisaa jiranii fi jalqabaas nu turree wajji turree hojjechaa turaniif dhugaa dubbachuudhaaf maqaa ummata aanaa miidhagaa tolaatiin fi maqaa harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota aanaa miidhagaa tolaatiin guddaa galateeffachuun barbaada. Sheekota keenya ulamaayota keenya ani yooniin hangana jee akkuma waliigalaattu Peace Itoophiyaan ammallee irra deebitanii hanga isinii danda'ametti osoo nu cinaa dhaabbattanii hawaasa kana cinaa dhaabbattanii isinirreen rabbirraa ajrii argattan jeetiin amana guddaa galatoomaa. Jazaakumullahu khayran qulfa amanaatiif afatallee isa kanarratti mee waan sin dhaga'ame waan tokkoo filama jireenya kan kee fuula dura kana duraatii fi amma eega kana keessatti si ijaarame booda maaltu sitti tolee duraan immoo maaltu sitti hin tolini waan jiru jecha 2 fi 3 dubbadhume. Jechi natti tolu an duraan jireenyi hiyyaa rakkoodha. Amman tana duraanillee isaanuma na yaachisee mataa hiyyaa osoo yaadin isaan kun na yaachisanii jiranii gizee roobni horroobe gizee gubbaatti gabbuu antiyyaa osoo mataa hiyyan ta'in aadaa abbaa hiyyaa jechuudhaaf kan mataa hiyyan ta'in isaan kun na yaachise mataa hiyya osoo hin ta'in yaanii naan qabu kanuma. Eega manni kun isin ijaarame haadha abbaa keetii koo amma maaltu si dhaga'ama? Gammachuu guddoon na dhaga'ame du'aama isaanii godhu kanuma sheekkatuma fidde tanaafuu isaanuma saniifuu du'aayin godhu jira. Abbummaadhaan waan kana calalan kanaaf irree silaa carraa kan ditaniif sababni isaatis kana booda carraa kaameeraa waan hin arganneef Sheekh as deemaatimee dadhabbii bu'aa bahii fi laffaatii keessa turtanii fi akkaataa itti calaltanii fi amma boodoo namni silaa calalamu hin hafne dhaabbata kanaaf galtee wanni itti guduunfannoo hin hafne waan jiru wajjin ergaas dabarfachuu barbaade. Hedduu kan hin galatoomfadhu dhaaba kana hawaasa keenyumas miidhama kan calaluu kana keessa na gargaaranii deeggaranii halkan keessa deemee qoradhee gaafadhee manni kun akkamna warri kana akka warra kana isaanii kam ijee gaafadhee
hedduu na gargaara isin galatoonfadha dhaaba kanaa isin galatoonfadha fuulduraaf dhaaba kana wanni yaadu hawaasni keenya kun kan isin gartan kan jireenyi isaanii kana gati hamaa haala hamaa keessa jiranii haala galuutu jira garuu waa hanga dandeenyetti laalleetuma kana keessaa tokko tokko ganda hundi keessaa gandaa kudha torba garuu akkanaa jira kudha lama akkanaa jira keessaa lama lama tokko tokko akkasi keessaa jallee kun ganda turiyyoo jaamamma kun bakka jirru suni ganaa gandaa kajarootu hafe ganda lafeetu hafe ganda nyaa'aatu hafe jechuun hedduu namni ganaa gargaaramu ta'u deeggaramuu fedhu hedduudha rakkachaa jiru hedduudha kanaafuu galatoomaa dhaabni kuni itti fufaa jenna bifa kanaan hawaasa keenya akka gargaaruun obsaa fi kabajaan isin gaafadha. ah